Anadufu, Anadufu, nice to see everyone. Akam, Sitate, Alamanan, Sanaman, Matiwati, Garadakan, Biyo, Ashama, Anadufu, Kabajamton, Jaratamton, Mati Barattoota, akka Kabajamton, Jaratamton, Jalqaba Afaan Ingiliffaa, akkasuma keessummoonni keenya kan fuuldura kana deetan, kan duubaa kan dura, Ashama, Anadufu, baga wal garre. Ladies and gentlemen, lovers of a great English language, which is the language of all the people of the earth. Good afternoon, a very warm greeting to each and every one of you. On behalf of our fine teacher, Mr. Aku, the Dean of Aku School of American English, I'd like to welcome you all to our today's graduation ceremony to the latest student of this city. Welcome to the party. No. Like a party? Yes. That's right. Welcome to a graduating from a school that is like a crown for other schools. Good afternoon to all parents for spending your precious time with us this afternoon. And good afternoon to all graduates class of 2022. Congratulations. Today, let's all celebrate your accomplishments for intermediate class. On this special day, graduates and their families are gathering with us. We are really delighted and grateful to be here for the class of 2022 ceremony at the Bagada Hall. Today, we are celebrating your hard work and achievement that has built over the last 2 years. A good school of American and British English language was founded by Mr.Abdulaziz on January 1, 2019, with the vision of providing real education to his society, especially for Barattoota residents. Once again, welcome. Congratulations, everyone. Marre, akkuma beekamu manni barumsaa Aku School of American English kan gadhaabbate magaalaa Oromiyaa keessa naannoo Zeebala yoo ta'u barsiisaa Abdulaziz Yaasin. Marre takkabasaa kana hamilee naa kennaafi. So, regarding to this, we are ready to provide for you so many beautiful programs that we thought they will teach you some and makes you fun. So, stay with us till the end of our program. With this program, I'm Sumaya Abdullah. And you please? I am Khalid Munassir. And I please? I'm Sarpanta Hussain. We will stay with you by leading the program. Ega hanga tumura kopi kenya timuwal intuan afirra kenya. Kopi ngoken, bashannansiisoo, kolfisiisoo, bohaasisoo, akkasumas barnoota fi ergaa garaagaraa kan of keessaa qaban yoo ta'u, turtii qaamaa qalbii qaban waliin turan affeerraa mana barumsaa Aku School of American English ta'a jechuudha. And now, without further ado, let's get to start our first program. Our first program is blessing. We're to start by blessing. As we know, Oromo people have an awesome culture. That's why they give by blessing and they take by blessing. Marre akkuma beekamu ummanni Oromoo aadaa, safuu, duudhaa mataa isaa qaba. Marree ka qophiiwwan keenya bashannansiisoo hawaasni bohaarsuu danda'an kan ittiin saaqnu eebba manguddootiin ka. So we need to elders to start our program. And here are our respected elders, Mr. Yunus and Awal Jamal. Please welcome us to the stage with a grand applause. Marree hamileedha manguddootiin usmanda. Oppo Yunus akkasuma Oppo Awal Umar. Hamileen hin jiru. Oppo Yunus akkasuma Awal Umar. Hamileen hin jiru. Jalan ini. Kemarin itu anarufu, karena nuker anarufu. Baga biya kana rabbi singai. Biya bare biya gamma shukran baga rabbi singai.
guyyaa bareeda, guyyaa gammachuu beekaa akka biyyaatti jechuu danda'an tokko bagaa rabbi siin gahe. Kan dhufullee kana waliin rabbi nu haa gahu. Ilmaan keenya ilmaan barakaa rabbi nu haa taasisu. Ilmaan sadarkaa guddaa gahu rabbi nu haa taasisu. Ilmaan beekaatii kabajaa diinii biyyatti illee qabu rabbi nu haa godhu. Rabbi siin haa gammachuu kana walitti rabbi siin haa godhu. Rabbi siin haa godhu. Khayri guddaa rabbi nu haa gahu. Kana waliin rabbi nu haa agarsiisu jedhe inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Manguddoota jedhanii carraa kana nuu kennanii duraan dursee manguddoota asirratti baanaan ijaan waan argaa jiruuf ija keessan irraa rabbi nu oolchuu nu oolchaa jenna. Kanatti aansuudhaan rabbii keenya galata galchina alhamdulillahi rabbil aalamiin. Itti aansuudhaan guyyaan har'aa kun guyyaa nama gammachiisuu rabbii galata galchina. Itti deddeebinee rabbii keenya galanni haa ga'u ifaajee akkanaa kana rabbii nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi jennee rabbii keenya kadhataa carraa nuu kennite kanallee yaa rabbii itti nu daddabali jennee rabbii keenya faarfataa wanni bakka kanarra guddaa namni manguddoo bakka kana dhaabatee faarsu rabbii isaatii galata galchaa nagaa rabbii isaa kadhataa barumsa kana immoo kan baratiin haa baratu ka barate galma haa ga'u jedhee manguddoo rabbii isaa kadhataa ani garuu carraatu bakka manguddoo kana na buusee as na dhaabe na offolchaa rabbiin nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu barsiisaa keenya ka guyyaa har'aa sagantaa kana qabu rabbi sagantaa isaa galmaan isaa haa ga'u dabalataan ijoollee teenyallee rabbiin nama barsiisaan afaan tokko qabaatee waliin baratee kalma ga'u rabbi haa taasisu barsiisaa kennallee immoo kanaa miti kan biraallee dachaa godhee rabbitti nu haa dabalu horaa bulaa isiniin jedha. Wow, it was really so interesting. We'd like to say thank to our father. Actually, they are destined to our life to live. We are really nothing for them. So once again, moral for them. Milena kenna bi manguddoote na umri nu dheeradha hofola horaa bulaa deebana jechuu barbaanna haala kana reebaa manguddoota milena kenna bi amilaan jiru. Marre sagantaan keenya gaddaan usee sabarataata marre alta kamye shab naagotani barattoota deena barattoonni keenya gara waltajjii naaf erraani amilaan jiru barattoota deena barattoonni aseenan amilaan jiru barattoota eessaniif maaliif dhuftan isin barataa keessan hayyuu katoo deemu laaltee waan ta'eef alta kamye Coming. Come on, guys, hurry up. welcome anaadhugu waga walgarre amilaan jiru Wow, so amazing. amilaan jiru Actually, there is no more guide. Why not to find if you want? Bagamadan baguya kanan singe Let's give a great moral for them, guys. Bagamadan amilaan jiru welcome nice to see you guys. Welcome, we are really very happy for you. Once again, congratulations to you. Congratulations, I'd like to say that. Congratulations again, congratulations. Galatoma, ora bula devana.
Congratulations, Mamu. Okay guys, our next program is Regional Anthem of Oromia. Mother in the motherland are greater than the heaven. We may live in them or not, but they always live in us. So now, to show devotion toward this motherland, all of you please be ready in attention position for Regional Anthem of Oromia. Marrega, sagantaa keenya kan itti aanu faaruu mootummaa naannoo Oromiyaa jaala biyya keenyaa qabnu kabajaa biyya keenyaa qabnu waliin kan ibsuudha anta akkasiin jiru wal dhugaame. I have respect for you. All you can begin. All to stand in honor of Regional Anthem of Oromia. Jaalala kabajaa biyya keenyaa qabnu waliin ibsina hundi keessanuu bakka jettan dhugaa. Galatoma, Nofala, Kesmoni, Galata, Galatoma. Maria, the Camille. Thank you very much for expressing the love for your country with an eye. Please once again roll out for yourself, all of you. Roll out for yourself. Family of you guys are contact. Maria, Barattoota, Negero, Sami, Lalata, Camille. Roll out for our student.